Ijoolleen gaafa galtan jechuudha viidiyoo waraabdan of eeggannaa viidiyoo waraabinaa bilbila kana iyyuu namaa kennaati tiktok irraa gala. Sinii galee ijoolleen ajandaa sin gara tiktok irratti ijoollee halkaatti kalaamsu ijumtillee hin daba ijoollee asii galte. Ana darooti galte viidiyoo wayitu waraabu. Ashaaroo atalaa baadden gudichaa fi oggotee dinnichaati wal fakkaatee ta'a malee abadaan viidiyoo waan waraabu gadi itti bahe maalidhaan qaba. Oduun poosti godha yoo karaa garaagarachaan poosti godha. Ijoolleen achii gara yoo galtu ijjiin dabaa funyaaniin dabaa. Basmaa. Viidiyoo waraabinaa sirriitti abdiisa. Ani gataan katawan sun ashaartitti. Kee gaafuma biyyaa baatu salphatte. Itti fagee baaduu taa'e mana gadi gadi nutti bahini. Ijoolleen ajandaa si godhatti suuraa ammaa fi kan gijaa biyya arabaa jirtu akkanaaf bartee biyya arabaa fi maabiraatti isaanii tokkoffaadha fuulli keenya ifama. Itoophiyaa fi iltariin illee nama na hin jijji. Ana garra warri Itoophiyaa sun. Yoo maali kun? Udah belum kalah dari kumara kati. Ijoolleen gaafa galtan jechuudha viidiyoo waraabdan. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jirtu fayyaa keessanii. Ani nagaa koodha galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'asi dhufeen jira jechuudha. Yeroo dhiyeenya kana waa'ee mucattii tokko irratti ajandaa hedduutu ka'amaa jira jechuudha. Wanta garaagaraa jedhamaatiin jira. Mucattii kam yoo jettanis mucattii kana namni hin beekne hin jirtan jechuudha. Waa'ee mucattii kana namoonni baay'een irratti dubbatu, tiktokorri irratti dubbatu, yuutubaroonni irratti dubbatu, waa baay'eetu ta'amaa jira jechuudha. Egaa inni jalqabaa kanarratti waa'ee mucayyoo kanarratti namoonni baay'een hin gallu biyya shamarran baay'een hin gallu erguma akkana ta'e biyya hin gallu asuma taa'uun wayyaa warri jedhanis hin jiru. Warri yeroo biyyaa Beerut mucayyoon kun Beerut hojjattee namoonni baay'ee keessan hin beektu tiktok irratti namni ishii wallaale hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee mucayyoon kun namaanillee walitti buutii namaan wal lolti jechuudha. TikTok kanarra namoonni mucayyoo kana hin beekne hin jira jedhee hin yaadu akka kootti. Yeroo Beerut jirtu sanatti suuraan yeroo Beerut jirtuu fi yeroo edda Itoophiyaa galtee garaagarummaa qaba. Innis fiiltariin yeroo suura namaatti jijjiiruun jira jechuudha. Fiiltarii Itoophiyaa keessa hin jiru fiiltarii dhumallee itti godhadhu nu sobaa turte yeroo biyya arabaa turteetti. Jedhu kaan immoo yeroo erga Itoophiyaa galtee jireenyi bakkaatti badee hidhiillee hin jallisee ija hin jallisee funyaan hin jallisee maal kan jedhan baay'eetu jira. Akkasumallee viidiyoo ishii kana tiktok irraa arganii shamarran keenya baay'een immoo erga akkas ta'e erga akka ishee ta'e edda Itoophiyaa nama jijjiire hin gallu asuma taa'uun wayyaa madaamii jala gugguufuun wayyaa warra jedhanis baay'eetu jira. Egaa asirratti daawwattoota keenya isa jalqabaa maal isiniin jechuun barbaade fuulli keenya yeroo biyya arabaa jirruu fi yeroo Itoophiyaatti deebinee tokko miti jechuudha. Qilleensi tokko itti gaafati boolee qaqqabdu qilleensa ashaaroo si godha jechuudha. Aga barbaadde yoo addaatti aga barbaadde maal yoo taate gaafuma guyyaa jalqabaa boolee seentu fuulli kee kun wanti baagiraawundi kee guutummaansaa yeruma sana qayyarama jechuudha. Anammaa ofii koorraa yoon isin ka'e jechuudha. Yeroon Beerut jiruu fi amma fuulli koo tokko miti jechuudha. Maaliif qilleensa Itoophiyaatti deebi'een jira waan ta'eef jireenya Itoophiyaa jalqabeen jira waan ta'eef jireenyi Itoophiyaa jireenyuma Itoophiyaa san keessa jiraatudha. Jireenyi biyya arabaa immoo jireenyuma biyya arabaatti ta'a jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun iji jallatee inni kabiraallee hafee cirraashii iji jallatee jira mucaa kan jedhantu jira. Inni kun dogoggora keessanii warroon nama mucaa kana ilaaltanii biyya arabaa hin gallu Itoophiyaatti hin gallu biyyuma arabaa jiraachuun wayyaa madaamiidhuma luka ishii dhindhee madaamiidhuma jala gugguufnee jiraachuun wayya malee eeja akka mucaa kanaa nuti biyya hin gallu warra jettan dogoggora guddaadha.
dirqama waggaa 6 waggaa 5 haa ta'u yeroo ta'e wayii biyya harabaa jiraattanii gara biyya keessanii deebi'uun dirqama jechuudha. Maaliif yoo Itoophiyaan malkii kee kalarii kee duraatti kan si deebisu ta'e haalli qilleensaa kan sitti jijjiiramu yoo ta'e dirqama haa jijjiiramu. Haalli qilleensaa jijjiiramuun immoo dirqama jechuudha. Gaafa biyya arabaa jirru biyya arabaa hin ho'aa. Nyaanni biyya arabaa akka kan Itoophiyaa miti. Qilleensi biyya arabaa akka kan Itoophiyaa miti. Nu jijjiira jechuudha. Yeroo waggaa murtaa'e immoo waggaa 5 haa ta'u waggaa 6 biyya arabaa hojjannee gara Itoophiyaatti immoo deebinee jireenya haaraa nutti ta'a jechuudha. Jireenya lammaffaa nutti ta'a jechuudha. Nutti jijjiirama Itoophiyaan. Kanaafi waanuma afaan tiktokii nama hin buusinii walumaa galatti afaan miidiyaa nama hin buusinii miidiyaan yaadattuyyuu waanuma tokko naannessuudhaan beekama jechuudha. Keessattuu tiktokiin ijoolleen baay'een jechuudha waan kana walirraa fuutanii sheerii gootanii maal gootanii ittiin of dhiphistan yookiin sodaattanii dubbiin akkasii jechuudha. Jireenyi inni biyya arabaa jiraattanis kan biyya arabaati. Yeroo Itoophiyaa immoo galtanii jireenya Itoophiyaa jalqabdan innis jireenya haaraa jireenya kan biraati waan ta'eef inni guddaan uumama waaqayyooti. Uumama waaqayyootti wanti nama saalfachiisu hin jiru. Tarii mucaan suni yeroo Itoophiyaadhaa gara biyya arabaa deemtu malkiin ishii sanaadha jechuudha. Erga biyya arabaa deemte immoo haala qilleensa biyya arabaa sanaa wal bartee xiqqoo kalariin ishii addaati. Yeroo Itoophiyaatti immoo galtu kalariin ishii duraatti deebite jechuudha. Kun gabaabumatti waan addaa miti. Inni kabiraa immoo mucaan suni ulfa garaa qabdi. Ulfa garaa qabdi sunillee jijjiiruu danda'a. Fakkeenyaaf amma dubartoonni ulfa garaadhaa qaban yeroo tokko yeroo itti fokkisantu jira, yeroo itti qal'atantu jira, yeroo itti furdatantu jira. Kun immoo namootatti gargaarii bifa tokkoon hin deemu jechuudha. Kanaaf mucayyoon isin amma suuraa ishii, viidiyoo ishii kan innaa Beeruutii, kan innaa Itoophiyaa olii gadi oofaa jirtanii mucayyoon kun ulfas waan garaadhaa qabduu fi xiqqoo jijjiiruu danda'a. Qilleensa Itoophiyaa bichaa miti. Fakkeenyaaf amma mee tigisti fudhadhaa jechuudha. Tigisti fudhadhaa, tigisti iluu suni namni hin beekne hin jirtanii tiktokkarii beekamtuudha. Ishiinis biyya galtee jirti jechuudha. Biyya galtee ishiinuyyuu viidiyoo ishii yeroo Dubaay hojjetaa turtee fi idda Itoophiyaa galtee ofuma ishiitii ofirratti hojjechaa jirti jechuudha. Inuuqqattee malkiin ishii lakkannaa Dubaay hojjettuu miti jechuudha. Ishiinuyyuu ofirratti viidiyoo hojjetaa turte jechuudha. Fakkeenyaaf ishii yoo ilaaltanii Dubaay jirtu baay'ee adii bakka kalariin ishii faranjii fakkaata. Amma gaafa Itoophiyaatti immoo deebitu malki ishii gaafa Itoophiyaadhaa baatetti deebite jechuudha. Kuni waan addaa miti. Waan mucayyoo ishii kana qofa irratti mul'ate osoo hin taane nama kamiyyuu shamarran biyya arabaatii galte yeroo biyya arabaa sanarraa galtu kalariin ishii adii xiqqoo yeroo qilleensa Itoophiyaa wajjin wal fudhattee ji'oota muraasa turte ni gurraacha'u jechuudha. Kun immoo nama tokko osoo hin taane nama lama osoo hin ta'in namoota baay'ee irratti mul'ata. Kanaafiyyuu waanuma argitanii ajandaa namarratti godhattanii suuraa namaa olii gadi oofaa hin oolinaa. Isin amma fakkeenyaaf warri biyya arabaa jirtan kamiyyuu jechuudha yeroo Itoophiyaatti deebitanii hin jijjiiramtu jechuudha. Jireenya haaraa akka gaafa biyya arabaa deemtanii sanaatti Itoophiyaattis gaafa deebitan jireenya haaraa isinitti ta'a jechuudha. Waan hundi keessaniyyuu hin jijjiirama. Kanaafiyyuu aga barbaades yoo ta'e namni kamuyyuu immoo biyya arabaa yeroodhaaf hojjeta malee kan achi hafu hin jiru waan ta'eef yeroo namni Itoophiyaadhaa gurraacha'ee qal'ate maali ajandaa gootanii irratti nu deessinaa jechuudha. Maaliif qaala qilleensatti qal'achuunis, furdachuunis, huqqachuunis, gurraacha'uunis haala qilleensaa malee sababni tokko waan hin jirreef kana yeroo baay'ee ajandaa hin godhinaan isiniin jedha. Barnoota wanta ta'e tokkorraa barnoota fudhachaa deemaan isiniin jedha. Viidiyoon koo guyyaa har'aa kanuma aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa fayyaanaa ta'a. Baay'ee galatoomaa. Viidiyoo koo laayik godhaa. Baay'ee baay'ee.